Ayya warkee iyooyyaa nageenyi sanbadaadha. Babaarfa fayyaa daadhatoloo leeyyu bona walguliyaatu. Anin jaarra gollisaati tunin koomiteen tabarnoon saayinsii siyaasaa ta torbaanti marroo tokkoroof miidiyaa irratti sanii dhiyeessinu. Koomiteen ta torbaan dabreetiin waan hedduu laalle saayinsii siyaasaa dhalootiisaa akkam jira, babal'inniisaa akkam jira, gartee jennee keessumatti gar ilgalchuu habaanan kanatti maan fakkaataa jennee akka gartee gara Ameerikaa lafa Ameerikaa sullee ni babal'atee artii laf Itoophiyaa tanallee gad dhufee maantan eesseesfaa barachuu jiranii jennee waan hedduu waliin laallee jecha dikaattoo guddattu akkasa warra baratanillee dhaabbuteen guddoo ardhaa qoomiteen tardhaatiin waan torbaan dabre keessa laal keessa diqqoo itti gartee afaan itti duunee waliin laal torbaan dabre maqaanam saayinsii siyaasaa keessatti fulaa gurguddoo qabu dhodhoomnee nam hedduu yaayyuu maqaa warra dhoomnee jecha keessumattuu war Giriikii keessa nami yoo saayinsii siyaasaa maqaadhaan danda'etti ni namne nami akka Socrates jennuuni Platon Aristotle warri kunin war gugurdaa akkanaafiyyuu ardha immoo nam tokko keessa fudhannee waliin ilaalaa jenna. Plato nam dubbii barnoota keenkaamaatiif haasiin duuballe keessatti yoo maqaa dhoomne Plato yookaan Pilaaxoo yookaan Pilaatoo lojja jedhu waan nam tokkocha dubbachuu jiru akkasitti hubannaa jecha. Pilaatoon wanni is tokkessituu filanneefilleen nami kunin nam saayinsii siyaasaa keessatti nama gartee saayinsii siyaasaa callaalleeniiti waan barnoota yookaan waan filosoofii nami agisaa barreesse barruun itti dhiyaatu agartee ammallee waan akka malee gargarii fagoo jijjiira hedduu qorateettiin jedhe yoo nama akka Immanuel Kant namicha lafa Germany yookaan Aristotle taat malee nami isa dhiyaatu lafa keessa hin jiru jedhan akka malee waan hedduu gartee qoratee laalee herregee waan sullee qoreetiin lafkaayee jecha nama kuniin. Plaatoon akka onanaallee maqaa dhoomne nam Giriikiiti. Dir Giriikii keessa dir Athens akkan gurru qabu dir Athens sun keessa nam dhalate guddate. Diqqeennaan barnoota itti heeyyate. Inni nam barnoota herregaa guddoo jaalata waan filosoofii kanallee guddoo faan deemu waan namaa waan uumama kanallee guddoo qorateettiin jedhu jecha. Namni kunini barnoota itti heeyyate am gartee akka nam jalaa guddatan jedhan kaan nam Socrates jalaa guddate. Nami dhibiin siyaasa keessaa beennu gurri beennu akkuma qadhoomne Aristotle immoo namis jalaa guddate inni nam jidduu keessa jecha. Nam gurguddaa maqaa kan dhawani inni nam jidduu keessa guddaa irraa fudhatee kaan irraa fudhatee nam kaanti dabarsuu jecha. Akkan duuba dhalootis akkana nama dhaloota boo Yesu Kiristootiin dur before Christ jenna kaanii bara 400 fi gartee man 20 kan kee dhalatee bara 340 mana 40 kan keessa lubbuu dhabee jedha. Duuba hojja wal bir qabdeetiin jettam Immanuel Kant faa namichi inni nama gartee jaarra 18 sohee dhalateeyyuu akka malee gargar fagoo jiranii jecha. Gartee akkum garan dhuftuuni wanni atini gartee argattee hojii tante guddoo hojjechuu si qarqaara hedduun dhufti. Akkasiifiyyuu inni nama akkas fagoo jirutti waan akka malee guddoo hojjete jecha. Akkanaafiyyuu Plaatoon akka reefu jennee siyaasa maqaa dhoomnaan Plaatoo kan maqaa dhawan. Wanni akkasiitiif illeeni inni waan siyaasaa waan hedduu dubbate itti heeyyatee gartee siyaasaan finni fulaan ittiin itti heeyyatuuf maatii bir dabartee uummata waliin jirani uummata kan yoo bir dabarte waan nami kun jaarratu mootummaa jira mootummaan nafakka akka qaba waan kan cufayyuu gartee waan isii herregee finni nama akkan jira akkanaatti gartee nami wal fiduu danda'a. Nam jedheetti laalee waan hedduullee barreessee jecha. Suniifiyyuu waan siyaasaa waan guddoo irra dubbatu har'a dubbannu qabnaa jecha. Ammoo nami kuni waan siyaasaa akkamti dubbata.
finni nama akkam ta'uu mala akkamitti wal fidan jedhaa jettee atollaalle namni kunini addunyaa akkam talaalaa hubachuu mala wanni akkasiitiif akka namni addunyaatti laalu yoo hubatte akka inni finni namatti laalu akka bultii namaa oolmaa bultii namaa inni itti laalu hubachaa no si irra sablatii jecha qara khaanir addunyaa akkam talaal jennoo jalaal Pileetooni addunyaa akka lamaan laal addunyaa lama jirje aguunitiyyuu addunyaan tun lamaanii tokko ta nuam agartan je ta gartee nu argu dandeenye laan ta gartee qabachuu dandeenye ta nu suufuu dandeenye ta nu dhagahuu dandeenye addunyaa nu dhandhamuu dandeenye addunyaan tokko tanaa jirje addunyaan talameessitu ammoo inni addunyaa qaratanaanii gartee physical world jedhani physical world talameessitu ammoo spiritual world jedhani addunyaan lameessitu addunyaa spiritual jedhan mala akka afuuraatiniti addunyaa afuura yookaan addunyaa herrega yookaan addunyaa yaadaalle jechuun hin dandeenyaan jecha addunyaa tan lamaanti jira jedha yoo gargar baasettiin himu addunyaan as irra jirtuunini akka gaandidduu jirti jedha addunyaa sun fakkeessi addunyaa lameessitoo ta'an falakkeessisii malee addunyaan tunini addunyaa dhibiinitii jedha addunyaan tunini waani gartee mudaa qabaatii jedha addunyaan tun mudaa qabdi waani akka jirtirra jijjiiramuu danda'aati hojja dubbii jenne ganna dabra kan jiraatte waan ganna kan akkan jiraachuu danda'a waan akkan jiraachuu danda'a tunamma akka beekta nafa malee waan hedduu jijjiiramuu danda'a addunyaan tunini imperfect akkas jecha addunyaan lameessitoo ammoo addunyaa barilleen hin dhufa hin dabra guyyaan hin jijjiirama maarree maanxisoo ammoo hin jijjiirama tafulaa hin chochoonee jedha akkan jedhuu namni kunin akka gartee ta akka fakkeenyaaf fudhatee addunyaan tunin inni keessumatti waan gartee miidhaguma waan balchooma waan dansaa nami dansooma waan kana guddoo dubbatu waan jaalala akka malee irra haasawaa jecha fakkeenyi fudhatee duuba waan gartee akka addunyaan tun baddu waan barcuma jedhamu dubbii jenne barcuma kana barcumaan addunyaa tan gubbaa jiru miliyoona gamtaanaan biliyoona gamtaanaan barcumaa jira ammoo ati barcuma kan cuuf cacaacabsi yoo feete balleessi jedha ammoo barcumaani yaada inum jir jedha sun achiin chochoomu dubbii jenne janna fudhadhe jedha janni yoo jedhan nama elbarbadaa maarree maandisoo nam gartee jannoom isaan beekta nam kan jan kan yoo jaatin ijjeefte ammoo jannoomtittiini waan atiin ijjeessuu dandeettuuniti akka wanni si wal fakkaatuun illa gartee qabsaawwan du'aamoo qabsoon itti fuftii akka jedhan kaanfaa qabsoo yaadi suniin duu nami du'uullee danda'a akka jecha akkasillee fakkaate immocha sunir fageesseetti hin jedhe gartee akka nami du'a qabsoon itti fuftii callaalleeti wanni as jiraatiyyuu dubbii jenne gartee gaangoo fudhate jedhamu gartee waan barnoota herrega keessatti waan perfect circle jedhaniini ta gartee mudaan qaamne lataat jedhaniini digriin cuftinuu wanni cufti measured yakhilanii wal qixxee yasaffaranii wal qixxee mudaan qabda ammoo wanni inni jedhu wanni tunini in fakkeessiti malee wanni tun perfect yookaan perfectiiniti mudaa qabdii jedhu gartee yoo akkas jedhu nami mataan nama waa herregaa gartee wanni inni herregu artiin duratti akkam jirti seeta akkinni namitti laalu nami namillee lam jedha nafi kun kaanu kee jiru kun in jira ammoo lubbuu teennaa jirja lubbuun teenna lubbuun nama atoo nafi kun hin midhaaginu atoo naf kan hin tolchinu fagoon dhiyaanne iyyuu jirti jedha lubbuun tun in jirti gaafa siin ammoo fula dhibii jirti jedha fula jirti suniini waltajjiti jedha waltajjiti jechaan gartee akka ammatiin agartee waltajjiti kanaaniti
ammoo addunyaa suniin gartee wal beekti walteejjiti jedha. Addunyaa wal beekti suniin lubbuun teen silaadoo kophaa fi jiraatte guddoo waani addunyaa duri kee jirtu ta'a gartee eegee gargari baateen suni guddoo hubachuu dandeetti. Ammoo marroo nafi tirkatti qabduufi yookaan am gartee foon qabnu kan tirkatti qabduufi haga sila hubachuu malta kaani hin hubattu hubachuu hin dandeettu jedha. Agas hubachuu hin dandeettu. Suniifiyyuu atoo atiin gartee gaangoo sun laayyuu midhaase mudaan qabdi jettellee wanni mata kan kee jira haa atiin agartu suniin takkachaaniti waan ni jedhu mataan namaa waan ati gartee yaa barad yaa arg hoo wanni kun akkan jirti jetteetti agarta kan cufayyuu gartee mataan kan kee waan mataan kan kee qaabatoo jedhe wanni waan qaabatan malee wanni dhibbinu hin jirti jedhe. Artii hin qaabat waan suni qalbiin tante qalbii keessi dhuftee like lubbuun tante lubbuuf qalbii walum fakkeessine dubbii jenne. Lubbuun tante waan sun agartee duubatti waan kaan fakkeessitaatti gamti jedhe. Ammoo siin akkas hin jirtu addunyaan sun addunyaa hiili hin qabne ta safari hin qabne ta ammoo mudaa hin qabne jedhe. Isiini gartee dubbii jenne circle as heet taanta gartee gabatee irraa barreessiti shoohii fuute akkan kaafte perfect sin jedhan taani dhuftee tana waan qulqulleessaniin irra balleessiti. Ammoo yaadii waan mudaa hin qabne akkas haasanii suni hintuu qabne kulumifii jira. Yoo fedhnamii wanni sun hin jirtuu jennee jedheetti walii galee hin irrennuyyuu waan gaangoo hin irrennuyyuu jedhee fira lakkisellee ammoo isiin inum jirti waan namicha sochoosuu danda'uuniti waan badaatiiniti jedhe. Addunyaan sunin akka reefu jenne addunyaa maani addunyaa imban ta ammallee gartee wanni cuftin wanni ammi jira hunini itti keeyyachaan waan kan cufaatiyyuu isii ta jireenya waan ammi jiraallee cuftinuu sabab isii ta gartee wanni kulleen cuftinuu miishoo baate ammoo duubisiin callaan ag jiru jireenya teettu asii miimuu hin qabne wanni akkasiitii fi isii danda'anii jijjiiranii danda'anii iyyakanii asiin ammallee gartee waan tokkollee gardibiin fudhattu gartee akkas hojjawaa gartee waan isii wa fakkaata akkas baaftu malee ifitti waan tokkollee fudhattu ifitti gartee of ol waan tokkollee ifitti hin dartuu jecha akkasiifiyyuu addunyaa jijjiirama hin qabne akkasii jiraa jedha. Inni wanni dhibiin inni dubbatu maani kana waan akka circle waan akka gaangoo sun yaayyuu dubbanne waan akka malii daboola diftii fakkaata akkan keeti beektaa ardhahalee hin ta'inatiin jettu. Ammoo inni sun akkaatoo hin taane karaa barnoota herregaallee waan duuba diqoo mudaa akkisiin qabdimuun illee qaba. Egaa waan garii keessi hin dhoofnu. Akkasii fakkaatti akkanaafiyyuu duuba gartee mala addunyaa tan keessatti beektanii barannooti waan guddoo beekii waan guddoo akka Pilaatootti barannooti jechaanii nama addunyaa tana gartee takkee jirti tanaaniti ta ilaana gartee tuuttee cabsitee jaartee diiddee maan jette tanaaniti addunyaa danda'anii jijjiir suni hubacha waan suni yoo surriin teenna diqqoo hubatte lakkumisiin hubattuun beekii kennallee nuu darama deema. Akkasiifiyyuu inni nama wabarati yoo jedhu nama addunyaa sun hubatu malee waan addunyaa tana akka sabloota garteetiin akkuma waa cabsitee diiddee akkan jettuunitii jedheetiin dubbata. Akkam fakkaatti Pilaatoon afaan gabaaboo addunyaa lam jedhee gargar qoodee waan namaallee lubbuu namaatiif foon namaallee akkasii gargarii baasee laala. Waan siyaasaa kireefu maqaa dhoomne waan maatiitti keeyyate waan hedduu dubbata. Inni ammoo ammallee waan ni jedha addunyaan tunini takhee jirtunin ta gartee physical world baanu addunyaa cubbitti addunyaa akka malee mudaa qabdu tanamii kee jiraachaan guddoo nam dhibduu jedheetiin herre.
akkasiifiyu ammoo gartee akka nam garii dhaabburra dhabee waan mataa isa callaa gartee waan cufayyuu fira lakkisee akkan hin deebine agi jirru wanni nu tolchuu malee waan maatii qoranne waan ummata qoranne waan finnama waan mootummaa gartee cufayyuu laallee waan biijaaranii waan kana wal qabataati cufayyuu laallee mala nami addunyaa diqqaattee guddate gartee akkara ergoomtu keessa jiraatuuni mala dhoobnuutii nam jedheettini akkasiin siyaasa irratti dhaabbuun dhabne haga danda'u agirree fi itti gamee jecha akkasitti biitii isallee ilaalti suniif wanni akkasiitiif adowaan waan siyaasa guddoo qoreen jedhiniyyuu suniin duratti waan akka addunyaa itti ilaalettuu marroo dubbateef jecha namni kunini addunyaa akkas ilaala namni sun Pilaato marroo taanti immoo keessumatti gar siyaasa gul'iissinee gar finni nama gul'iissinee waliin ilaaluu hin dandeenya qawmiteen taarraa maachuun dhabdanii akka Pilaatoon addunyaatti hubat gabaabsinee laayyuu waan isii dubbanne horaa bulaa deebana tuniin qawmiteenna ta saayinsii siyaasaa ta barnoota saayinsii siyaasaa torbaanii marroo tokko filatessanii hin baafnu horaa bulaa deebana tuniin gorof miidiyaa irratti sanii dhiyeessina subscribe tolchiitiin dedina share illee like illee hojja tolchitanii karaa suniin nama dhibiilleen baaftanii akka barnooti heen kunin nam dhibiilleen adiqqaatu guddatuutii irraa barachuu marroo danda'aniif baa'u tolchuu hin dandeenyaa jecha yoo maachitaan taate galata guddaa argadha qoomitaantu walagarra arteesillee nagaa waaqa keessa oolaa bula.